كلكم. هرواهي بروفايل ilaalchise viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Akkamitti profaayila garee waan garaagaraa akkamitti hojjetuu dandeenya, waan irratti hojjennu giraawundii isaa hoo eessa buufanna warri jettanii koomentii jalatti na gaafattanii viidiyoo kanaan isiniif qabadhee dhufee jira. Akkasuma immoo aappii tokko nu barbaachisa. Aappiin sun Pinterest jedhamu kana. Aappii kana wayitee dagattuu tanamma akkanatti isiniif baasa. Waa hedduu as jala qabata. Wanni hundi as jalatti argama. Inni dabalataa immoo googilii irraallee ni argattanii. Inni argamu googilii irraahi. Isin Pinterest kan jedhu kana kan buufattanii eegas yoo itti sarchii isaa irra galtanii jettanii akkanatti isiniif baasa. Inoo sarchii irra yoo gootanii jettan bifa kanaan isiniif baasa. Ka barbaadan irra dhahattanii gabbuufattanii jechaadha. Fakkeenya mee amma tokko buusee isinitti agarsiisu kana buusee isinitti agarsiisu. Kuni bifa baay'een jira asumaan aikanii kaameraa fakkaatan iskiriinshotii fakkaatan tuuxanii wayita tuuxan akkana isiniif gabbaasa jala isaatitti. Okey amma kana bareede kana tokko wayita buusuu barbaadanii xiyya gubbaarra sadiin jirtu san gachuqaaftanii wayita cuqaaftan akkanatti flow jedhee copy link jedhee download image jedhee add to challenge jedhee akkanatti isiniif baasa. Imeejii kana tuuxan amma bu'ee jira kana akkana isiniif eeganii gara gireelli keessanii gadi isiniif bu'ee wanni biraa waan isin barbaachisu yoo jiraate as keessaa ni buufattan. Waan isin barbaachisu fakkeenya waan eebba keessa eebbaa yoo hojjetu barbaaddan akkasuma immoo waan akkanaa yoo buufatu barbaaddan martuu asirratti argama. Waa haga burcuqqootitti wanni martuu kennan kunis gubbaa ni argama. Akkanatti waa hunda irraa buufatuu dandeettan jechaadha. Gamanumaan aappiin kun waa hedduu qabatee dhufa. Profaayila dalagamee jedhallee kan maqaan biichaan irra barraa'u gaafatullee asirra jira. Wanni garaagaraa wanni isin barbaachisu akkasuma warri profaayila shurxaa garee hojjetuu barbaaddan wanni martuu asirra jira. Asirra buufattanii jechaadha. Aappiin kun aappii cimaadha. Akkamitti akka isa buufattanii fi akkamitti ammoo akka isatti bantan kiyya kana cufee isinitti agarsiisa. Waan akkanaa kannillee buufatuu barbaaddan as keessa jira. Yaani kun achirratti gala waan ta'eef wanni martuu as keessa jira. Loogoon warri gamtaallee kan barbaadan as keessa jira. Kanallee yoo keessatti galchuu barbaaddan akkasii profaayila immoo isin dura akkaataa itti dalagan mul'isee ture. Yoo sunis isiniif hin mul'anne ta'e irra deebiin isinitti ni agarsiisa viidiyoo biraa keessatti. Akkasuma waraqaa kanneenillee waa hedduu asirraa buufattanii yaani kun kakara dalagamee jiru. Fakkeenya kanaan warri giraawundii isaa kana keessatti dalaguu barbaadan giraawundii isaa kana kameraan dalagame kana gabbuustanii shiippii siidhaan keessaa murattan akkasan. Okey aappii kana awwala kiyya cufee isinitti agarsiisu. Akkaawuntii isaa cufee isin akkaawuntii kiyya amma cufee jira. Pinterest jechaadha. Awwalan eessa akka buufattan isin agarsiisa. Maqaa isaallee warri ilaaltan as jala isin ka'a. Pinterest jedhama maqaan isaa. Pilaastoorii keenyarra gachuqaafanna. Warroonni akkaawuntii pilaastoorii banattanii jiraattan pilaastoorii keessan gattuuxanii eega gattuuxanii immoo sarchii isaa irratti Pinterest jettanii akkana barreessu. Pinterestiin kun tokko laayitiitu jira. Pinterest laayitii gara dagaa kanatti argamu. Kunillee mifita garuu da'iifa waan inni fidu waan lallaafaa bichaadha. Qajeelaanis hin baasu. Pinterest jedhu kana kun filatamaadha. Wayita gaddeemtanii jettan akkanatti akka kiyya baase kan isiniif baasee jennaani viyuu nama laalellee kennu miliyoona 9 akkanatti waa hunda daawloodii isaallee akkanatti isiniif baasa. Namni isa daawlood godhee miliyoona 1
akkanatti isiniif baasa. Suuronni isa jala argaman akkana fakkeenya kanaan kan isiniif buusa jechaadha. Okay, eega isa buufnee kaanee of duuba yoo deebinu asii isa warroonni qabdan oppii gootanii warroonni hin qabne ammoo install gootanii buustan. Akkasii install isiniif baasa. Install isa gootanitti isiniif bu'a. Okay, eega buufnee keessa galtee nagaa. Amma asitti imeelii keessan isiniin jedha. Imeelii keessan isiniin jedha. Okay, imeelii keenya eega baafne imeelii keenya itti naqanname amma tokko ta'ee yaalaalu. Imeelii keenya eegatti namni I agree jedhee akkanatti isinii baasa. Amma akkanatti guyyaa isin gaafata. Gatooftan guyyaa isaa kana bara 20 keessan gootan. 20 keessan gootanii 1998 gootan juunii akkasuma dhiistan. Ittiin naqannee bakka akkasii isin dabarsa. Next gootanii bira darbitan. Yoo shamara taatan faamilii filattanii yookaan meelii filattanii. Biyyis yoo Itoophiyaa ta'e yoo biyya barbaadan filattan Araba ta'e biyya keessa jirtan maraa waan biyya maraa ni qaba. Irratti kilik gootanii achiin booda wal paparii kana keessaa filadhu isin jedha. Akkachuma irratti kilik gootanii haga 6 kana filadhu isin jedha. Biyyaan kana irratti mul'atanii akkanatti isiniif banama. Eegasii wayitaa dhuftan profaayilaa kan wal isin agarsiise san sarchii asirra naqxanii abaldis. Akkanatti itti barreessitan abaldis image background jettanii itti barreessitan alaa tuulima isinii fida. Takka kana jalatti akkana isiniif baasa. Akka kanatti isa banattanii isin jedha daawwattoota kiyya. Okay, kan biraa kan hafe akkamitti amma eega isa banannee hoo akkamitti kanatti hojjetuu dandeenya warri jettanii fi viidiyoo itti aanu keessatti isiniif qabadhee dhufa. Kanaafuu nagaan naaf turaatii. Linkii isaallee warroonni isiniif hin baane jala isiniif kaaya. Haga walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.